dachaa keessa asii keessa beekna bara warri isin biqilchita isinii galee warra gurraattii kana jettanii jiru nama kan gadi gala gottoo daraa waaqayyo sammuun keessan yaadu daraa waaqayyo qaanfattanii gaafa ceen mana borsootti du'e jettan qaanfattanii inni isinii dhamoo aceen isinii dhamoo likiskisee akka keetti dhamoo aceen kalattoo akka keetti dhamoo aceen aceen ganda tokkotti galee moo akka kee baalagee akka keetti dhamoo aceen hin jedheeman yoo asilitti tokko jettanii suuraa acee gadi gombiftanii qaanfattanii sammuutti keessanii isinii yaadu daraa waaqayyo nunasi gumaatelle karbo udabelle ummati morali sacha be gadi ta isin mo gadi fotani gadi galabatani mada kenya tuttu madan kenya yu korre way hachedi sini gala way hachedi madan kenya korre isin fotani sura nama jaba kasi gadi galabat abba barbadi gadi galabat ganda ketu matan gadi abba mali achen matani na abba duba si gale imma achen gadi gombestani fi kandan isin tu matan gadi abba imma hate gadi gondoftani hin qabdan gurbaatti gurraatti kana tulle antaroli kama biyyatti deebi amale imma haceedha namtitti gurraatti kasala kana jettani imma hacee gadi gondoftani hin qabdan abbaa fete bidi dhaqe ganda fete bidi dhaqe asli abbaa asli bidi dhaqe walitti kuuri fiti amma udaan hacee geessa nuti keessa walitti dabalantani gandi sun yoo barbaadan jechuudha gandi warri hacee gadi gombisaa jirtani walitti dabalantani Ukaan aja ini sih, amma nama udah nama tanah toko kesan, samun kesan samun udah nih. Mana bermuat hinjau teh biasa naik, ganda kesan mana bermuat tuh hinjau teh, bermuat samun kesan tuh himbarat tuh teh. Kan mau gafar alat tadi tuh nama san pesut harapan alat tuh teh. Anak dulu dia wain kesan. Macam ni main ni nak kasih sami buah nak kasih mana sih? Asal itu kami jatani haji, ini fatu. تقوم شيء سنة من فاتو تقوم شيء سنة من فاتو تولمان نتوقع جتني هاتين كده قمستو هاتين تولمان لا بناتي هاتين كو أورمو دكو باس هاتين كو قوة أونسي بيجاد بر تيجي تدور أبدي نما أقوى سافر ما تطري دبر سيجليرا Sinaipir moto tadi berapa? Badi nama tugas apa mati dapat? Ibu sebeli suami retani erberas tadi. Ibu sinasi numpak kakak bodoh ifar kini retani erberas tadi nama tugas apa mati dapat? Aja alu je cuna kona warri sena bende kuni warri haroti je cuna warri ganda kuni je cuna warri kurati kuni warri sena aja elam bende je cuna. Tulang itu kan je tani itu aja yang kesuatu. Isi mata kan nabat tani kan tiga sana macam itu kan mata kan nabat tani apa berbeda deh, wan berbeda deh. Ani dah lah tu nak wain ganda jadi. Sehingga lera hati orang tiga orang menjunis, ganda kan menjunis. Apa fedi mandi ni tu? Ijulen asal itu kami jatani. Hati mana? Soalnya tu jatani. Apa? Saya mungkin ada cerita. Hati itu mana fasut terkena? Sama macam tu bola wasni pun nafsu. Warra seenaa beekne qoshashaa dhiqatan illee sammuu keessan qulqulloofne sammuu keessan brain wash isin barbaachisa isiniin sammuu keessan walitti qabanii isin miiccoo isin barbaachisa isiniin maal galgalan du'i arra galgalamaa hillimanii lafan casiin asidin maalifan bu'in jedhema amma hacee maqaa haceetiin daldaltanii asiliin arra galgala hillime deemaan du'i akkamidha isin dhuguma Oromoodhaas sammuu keessan yaada Oromummaaf keessaa qabdu dhiiga Oromummaaf keessaa qabdu warra akka gochaa jirtan kun dhiiga Oromummaaf keessaa qabdu xiqqoo ishee sammuu keessan hin hojjetama. Boollaa baasnee gana reeffasaa boollaa baasnee kun hayi akkas jettu. Cufameeyyuu abbaa fandi. Ani gaafa Hacaaluun du'e akkattiin booyyee dhugaa nama tokko dheetee amma sitti fakkaatu bar mana saddeeti olitti arge bakka Hacaaluu feesbuuk irratti illee gadi garagalchaniitu arge akkamitti dhaloonni waa'ee Hacaaluu beeku Hacaaluu gadi garagalcha gaddatti gashee nama ani Oromoodhaaf qaaliidha yeroo Haceeti maali jennaan ani Oromoodhaaf qaaliidha jedhee guyyaa sadiitti sinirraa wareegame ani saba kootiif qaalii dubbatee bar guyyaa sadiitti biyya kafaltan kaa gootanii kan ajjeeses Oromoodha.
Sadi ajjeessan Hacaaluu guyyaa sadi du'e. Ani kan wajjin Oromoodha jettee yoo himattu baay'ee si gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Ani qaaliidha saba kootii jedhee dubbatee guyyaa sadiitti miti kan irraa bilib godhanii biyyee kamal takkaa godhan. Nama kana dubbate otuma beekan oduma argan akkamitti gaddatti galchee akka hubattan of duuba godhee gadi galabbatee Hacaaluu seenaa maal hojjete? Hacaaluu ilma farsooti seenaa maal hojjete? Seenaa sanatti himaa jedhee akkamittiin dubbadhaan? Haceen as keessa jira obboleessa obboleettii koo. Kana battu Hacaaluu as keessa jira. Nama keessa bahii dhaloonni kun dhaloota bubbee dhaloota ruuzii quufaa sirras malee dhaloota bu'aa tokko hin qabne qabsooni quufaan hin dhufne qabsoon biyya namaatti dhufanii ol utaalanii fi dhufne an dhugaa jirtu sitti hima warra dheengadda mormii Oromoo baga murame jedhee tokko tiktoo yeroo wal argaarra sirbaa tureetu hadhaa ganda fakkaatee Oromoo wal nyaachisuuf kaan fakkaatanii Oromoo arrabsaa kutaa namaa arrabsaa waliin buusan ani ijoollee baay'ee argee saalfadhe dhugaa waaqayyoo. Kun isinin baasu kun ta'u gandi abbaa fe'ee Oromoo ergatee gandi hundinuu jiraachuu mirga guutuu qaba. Eenyuun hadhoo ganda fedhaqee jiraachuu. Saniif jechuudha nu haajee jennee be poolis xaabiyaa bullee tumamaa bullee irraa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Daa'imni waggaa 12 tumamee yeroo haajeen du'e. Maaliif isin haadha isaan wallaaltanii qooftanii biyyaa baatanii hanga akkaataa ittiin biyyaa baatanii beektan rakkina biyyaa baatanii wallaaltanii maatii keessa harmee teessa mana arabsiisaatti. Harmeen teessa rakkataa taatu harmee akkanaa taatu jedhaa wal arrabsifasre. Dhugaa waaqayyoo harmee keessa gadi siin fudhatte. Garam deemaattan qoyi qabsoon keessan kan akkanatti ka qabsaa Oromoon akkanatti qabsoon ka dhufe akkanatti qabsoon gootummaan ka dhufu. Gootummaan akkanatti dhufu no qabsaa Oromiyaaf du'eef Oromiyaaf dhabame malee qabsaa gandaaf naannoo dhabame hin qabnus qabaachuus hin barbaadu. Dhugaa waaqayyoo jechuudha baay'ee nama gaddisiisan. Dhugaa nama ta'uu kooti gadde hadhaaf gadde dhugaa waaqayyoo. Ani Oromoo gandaaf qabsaa ergeen beeku Oromiyaaf Oromoof qabsaahan. Hundi isaaniiyyuu jechuudha nuu qixxeedha. Seenaa cembee kan biyya godhanii beekuma biyya gugu maaliif bakuluudha maaliif barbaachise kun hundi Keenyaaf keessa taa'aa malee maaliif barbaachise baruu mootummaa mana keessa antakkaan nagee barbaachise yeroo dargii keessa Tigraay Minilik keessa ganni kan jiru seenaa baga dhufte siifan maaran baga dhuftan dubbadhaan banana dhukkube ani guyyaa halkan ciiseen bulle akka saree maraattu barachaa bule dubbadhaa si warri dhuftan ganni siyaasii Oromoo jirtan isi boyni biratti ganni tagandaatiin ganni arsi gargaartee shawaa arabsituun jiru shawaa gargaartee arsi arabsituuf hin jiru Oromoon hundi qixxeedha qixxee taasisti ammas kanaan siin akka beekamitti akka buddeena wal nyaadhaan hangalchu garuu Hacaaluu baay'ee tuqina ani Hacaaluu nama argee wajjin ta'e haasa'edha Haceen ana nama wajjin argee wajjin ta'e haasa'e Sinigalee Hacee akkasiin gootummaa isaa caalaa nama argee nama ijaan akkati taa'ee wajjin haasa'e Haceen. Ani Haceen ana koodee kiyya bakka poleessaas deebiin qabne Hacaaluu kanaaf Hacaaluun tuqina ani arsii nan galchu waa'ee arsii nan galchu waa'ee shawaa nan galchu ani Tuulama irraa dhaladhe ani Tuulama arsiitti guddadhe siniif galee ani Tuulamummaa kootis hin kaadu. Diinaa kootti na buqqisee arsiitti na galche arsummaa kootis hin kaadu ittiin dhaladhe ittiin guddadhe. Ani nan galchu waa'ee arsii waa'ee shawaa fi arsii nan galchu garuu Hacaaluu dhiisa. Hacaaluu gadi garagalchinaadha bakka Hacaaluun maal balleesse bakka kanatti diigicha masgiidaa keessa Hacaaluun jira moo arsiif shawaa keessa Hacaaluun jira moo Hacaaluun deemee jira bakka deebii hin qabne deemee jira bakka as deebii hin qabne deemee jira bakka lubbuu tana isinii kenne deemee jira lubbuu tana ani saba kootiif qaalidha jedheetii qanii sadiitti nurraa nyaatan akka buddeenatitti deeme Hacaaluun as hin jiru Hacaaluu dhiisadhaan dhiisa Hacaaluu dhiisaa nadhi gammadaa maaliif nadhiinis gadi garagala maaliif Hacaaluunis gadi garagala nama lubbuun jiru gadi garagalchaa akka feetan godha nama du'e dhiisaa goota du'e dhiisaa goonni goota bakka goonni goota Oromooti malee goota gandaati miti nama gandaaf du'e hojii yoo jiraate mabaariif oos hin beektan
garuu ani haaceen harkaan tuqina haacaaluu dhiisadha. Bakka haacaaluu dhiisa ani arsii fi shawaan nan galchu akka fetan ol godha waan fetan ol godhuu dandeessan. Ani arsii irraa fotto itti dhaladheetti guddadhee shawaa irraa fottoqe echumayyuu echumarra kamarayyuu goruu hin danda'an nan galchuus ani Oromoodha. Garuu haacee koo dhiisaa rabbummaa jedha isaa caaluu. Akka inni gaafa ittiin maraadhe iyyee mala giseen feesbuuk irratti gadi galagalee too isaa argu. Mana badhattee akkatti piraadii duuba godhattee haacaaluu seenaa maal hojjete? Dhaloota qubeetiin itti maalati? Seenaa haacaaluu hin beektu? Waan haaceen hojjete beektu ati? Hin beektu waan haacaaluu hin hojjete? Jangan sini je lah. Dari mana nak sini? Soalnya nggak cocok kita orang kuda. Dari mana calon bisa? Yang suka dah calon bisa. Aja bisa. Ubat dah orang pada sudah. Gani to kone. Ah. Siapa lagi mesti pernah mau cakap. Nagaa keessan akkam jirtu uummata warra jala deemtanii keessumaa suura akkasii piroofaayilii godhatanii jala jirtanii dhugaa keeteettanii yoo ganni nama dubbattu dhugaa keeteettuu jirtan dhugaan keessan sinirraa dhokattu yoo duutanillee dhugaan keessanii mul'ate yaa warra asilii suura piroofaayilii godhate hamma kana hunda kan qabu sinidha. Yaa warra asilii piroofaayilii godhatanii dhugaa keetii jechuu jirtanu dhugaan keessan lafaalidha. Kanumatti ni beekna. Uummata guyyaa tokko waa'uma gootoowwanii googidii keessaa dubbiftanii hin beekne yaa uummata wasaqa yaa uummata saroota amma edha waan isin beekuu qabdameeyyu gaaf hayyuun tokko mee uummata Oromoo bakka bu'ee hayyuudha jedhamee waa'ee Oromoof Oromiyaa irraa dubbatu yaa sarootaan akka keessameeyyu miiseenjara keessatti mee nadhee faana fiigaan ooluuni. Taa'ee kitaaba dubbisee baratee dubbisee hayyootarraa qorateef waa'ee Oromoo fi Oromiyaa kan bakka bu'ee dubbachuu danda'u sarootaan aljala deemtanii qaaneffattanii amma asidii wasaqa piroofaayilii godhatanii gannii koo dhugaa keeteettu dhugaan keessan lafaa lixxu dhugaan argatina dhugaa dhaba otoo gaafa asidii irraa dubbatan buustanii hamma kunuun hiyyoo dhumus sarootaan deemtanii warra Oromoo fi Oromiyaadhaaf lubbuu qaalii tokkotti dabarsa gadi galabbachiisu geessanii koomentii jalatti dhadhaan nama baay'ee iskiriinshootii yoo xiqqaate suura kan nama shan bira jira warra iskiriinshootii sun bira dhiyaa warra koomentii lafa lafa isinitti ta'u ibiddi isinitti qabatu. Sini akan warra koomentiiti dhugaa jettan dhugaa dhaba ammayyooma sinin jennu nu kan bira ganni kiyyaa lubbuu kiyyaa qaabii kiyyaa ani hedduu si qaba jalleetti miira keessaa ba'i isaa warra ela eebbisaa addunyaa hin beektuu mitiiti yoo akka carraa namoonni jala jirtanii eebbisaa addunyaa maal jedhame namni seenaa isaan beekne bishaan gabatee irraati beektanii sin oomaa sin fayyadda warra namni shurraabii fudhatu maal akka ta'e seenaan shurraabii birrii lama bitti uffatu waan inni waan beekne dhaamsi saroota qubeessuu afaan Oromoo TikTok irratti bartanii dhuftanii nu gubduu miti. Siffaana cinaannaqamneetu siffaana gaalaa jedhamne waamamneeyyu bishaan galaasii nyaate sinaa boqoqsuuti. Sanoo amma faan qabdu immoo aceeko jettu koomentii jalatti sini dhaaniyyuu balaafamtootana ya maaloo liji ya intinoo liji ya wallaggaa liji ya hamboo liji ya maanxisoo liji jettanii dhuftanii liji jettanii mana maalii seentanii dhaxxanii nu arrabsiiftu. Otoo sin asitti tokkummaa keessan jabeeffattanii gaafa sareen tokko gabbaatee isheen namaa dhufte goota keenya kingi keenya jechuun baattanii maal hammi kun hunduu qabata dhuftee afaan ishii qabattee dhiifama gaafatteeyyu. Qaanfattanii amma gaa suura piroofaayilii godhattanii jabaa keessanii. Seenaa yoo fixatte abdii dabarsi seenaan nama biraati bakkee gallakkisi nama 21 ergate waan ta'eef dhala ta'u seenaa. Gani koo. Mana biraatis dhaqqanii toonoo isaa dubbii kana qabbaneessaa. Asliinis duratti mana beeriititti dubbatee jira waan dubbatamuu qabu. Aslii fi Hacaaluu walitti dhufanii. Hacaaluun nama lubbuudhaa Oromoo fi Oromiyaa lubbuusaa kenne. Asliin immoo nama lubbuudhaan jiru. Akkuma keenya nama lubbuudhaan jiru. Kiloonni irra gadi bayaa ifama isiniin ja'a. Garuu Haacii fi Aslii walitti fidina Oromoo. No eenyumtu goonni Oromoo eenyumtu maaliif gadi garagala? Maaliif gadi garagalchitan dhiisa? Gootota irraa gadi bu'aa. Nama lubbuun jiru faffalaxaa oo dandeessanillee caccabsaa lubbuu isaa sit godhaa keessaa baasaa garuu nama lubbuudhaan hin jirre dhiisa rabbuurraa si gaafata bargan
Beetti wanta laaluu qabdu asliin qaaqeemi warra acabcaabotatu warra kuno ijoollee moo gandaan wal qoodee wal arrabsaatu kan rakkoo fidaan hayyuuree gargachuu geesse afaan hin taane harmee mana arrabsaaru saniif wanta asli asii biratti naasa'ina wanta keessan wanta haacee gargachiisan haasaa bakka ka asli dhufee haasa'eeranni deemaatii achitti isaan rabsa nun galchunu asiis bakka hin buunu shawaas bakka hin buunu wallaggaanis bakka hin buunu. Muiti kabadho eenyu? Muiti kabadho. Waa'ee asli nangal chone yeroo tokko roorante yeroo ibban dubbadheera. Abdii dubbadho abdii rasifan maaraam achirraan immoo kookeetidha. Abdii dubbadho. Ani waa'ee asli nangal cho asli nama uunfati. Ajjeesaa dandeessan. Sillisaa dandeessan. Ani Haacaaluu dhiisadha. Dubbiin kiyyaa dubbii Haacaaluuti. Dubbii Haacaaluu gadi garagalchaa jirtanidha malee asli maal lagashe. Gootota Oromoo dhiisadhaan. Gootota Oromoo dhiisaarraa gadi bu'aa. Asliin kilo dubbaasiniti dubbachaa jira sinitti taasaa jira achitti dhaqaatii waan fedan jedhaani. Abdii dubbadhu. Abdii dubbadhu. Abdiin hin jiru ashi maaram dubbadhu ati siifan maaram dubbadhu. Ashi ganniiti akkam ooltanii jirtanii nagaa keessa ijoollee Oromoo. Ganniiti Emboyeen ati biyya Oromaa keessa jirta mataas dhukkuba kennaati miira keessaa bahi garuu ijoolleen akkana godhu isaan safuumati duraanuu akkanuma godhaa turanii nama Oromoo osoo hin taane Oromoo keenya xureessuudhaaf warra kaa'anidha dhugaa nama acee jaalatu dantaan fakkeessa bakka hundumatti fakkeessan isaanii garuu waaqayyo isaan haa galabbatu dhugaa inni argatanii akka hojii isaanii aceen angalabbatamu watisi anduu qabu wati aceen hundi keenya iyyuu hin beekna dhugaadha. Lalu dubbachuu danda'u ganni kiyya garuu akka hojjaa isaanitti isaaniif haa kennu hunduma isaanitti fuyi. Ayah dong sih, asyik. Mana guban ni, kita mana Rabbi abah. Aceen ijoollee Oromoodhaaf kan ijoollee Oromoo bilisa kan baase dhugaa gorgaadii keessaa nu baase jechuu hin dandeenya. Ifatti akka baanu nu godhe inni jechuudha. Akka mirga keenya dubbannu kan nu godhe isaadha. Inna warri Haacaaluu tuuttanii warri Haacaaluu galabatanii waaqayyo isin haa galabatu jechuun jaaladha dhugaa ani nama arrabsu isin barbaadu garuu hin argatan akka hojjaa isaanitti waaqayyo isaaniif haa kennu anuma dubbachuu hin danda'u ganni kooyi. Ayah Galatoomii Haaceen namni seenaa Haacee beeku Haaceen tuqu warri asirra jiru kun yaani Oromoodhallee jedheetu yaadu galatoomii eebbifamii abdiin yoo dubbachuu baatte kookeetii dubbadhu. Nama biraatti bakkee lallaafisaa. Ayyaa dhaqu. Silkiin nama magaxxara gee. Nama birasin sisi Mary ni ash kokeeti dubbadhu kokeetiin dabaree ofitti nama biraan gasha kokeeti dubbadhu kokeetiin is biraan jirtu Mary ni dubbadhu ash nama biraasiif dabaree laadha dubbadhu ganni akkam Akmal qabna nama dubbatu galgalamuusi booyini fi Oromaa jirta. Ani wannan dubbadhuun qabu yoo rabbii tokkotti itti amantan haceerra gadi nu bu'a. Eenyuun gadi na baasa maalidha inni? Simbaas hin jirta dhokko dubbadhu. Mul'achaa jiru bara. Dubbadhu niitoorkii kiyya taaptaap gochaa jira waan ta'eef niitoorkii kiyya taaptaapuun godhan nan ta'eef dubbadhu. Namni hundi isaanii jala deemanii du'aa isaa boolloo keessaa baasnee guunnaa irra maalidha? Haceen maal keessaa qaban gaharraatitti
Satu masjid aku bemo, haja asli na wal kita sa jurman kunang gamat. Ini semua ada lutin kasih luti bana gara ada kamna. Ganam. Ila kabari gi kana lala namni haja jalatan. Ganni mana guddisum namni hundi alalu ummanni kun wannan ni jabarre sawle kana bicha mitu commenti warret baayat qabame jira malle inshallah umamiti mereka nang kakak tu ni muiti kabar dah jauh kabar ke? Ni berapa nang kakak? Jitu muiti kabar tu. Jitu berapa? Jitu muiti kabar tu. Namni ada sakit na tu muiti kabar tu. Tab kau dah me. Seninggal cakap jitu simpasan. Ayo jitu kau suka. Wah, aku masuk